Suuta jedhii karaa funyaan kee hafuura ol fudhachuun sekondii muraasaaf qabadhu. Sana booda karaa afaan kee hafuura baafadhu. Daqiiqaawwan muraasaaf waa'ee dhiphinaa waliin haasofna. Waa'ee dhiphina idilee isa dhufee deebi'ee badu osoo hin taane, waa'ee dhiphina garmalee isa qaamaa fi sammuu kee to'achuun sitti dhaga'amu haasofna. Maal fiduu akka danda'u, miirri akkamii akka sitti dhaga'amu, akkasumas miirri gaariin akka sitti dhaga'amuuf maal gochuu akka qabdu waliin ilaalla. Hundi keenya yaaddoo qabna. Kun ammoo waanuma jirudha. Garuu yeroo wanti baay'ee guddaa ta'e sitti dhaga'amu, to'achuun waan hin danda'amne sitti fakkaachuu danda'a. Yeroo baay'ee hamaa ta'e keessa jiraachaa jirta ta'a. Karaa waraanaa, du'aa yookiin nama jaallattu irraa adda bahuu, yookaan jireenya barte irraa jijjiiramni haaraa ta'e si mudachuu danda'a. Tarii barnoonni kee addaan cituun egeree milkaa'aa hin taane siif fiduu isaa wajjin wal'aansoo qabaa jirta ta'a. Yookaan mana kee keessaa ba'uuf dirqamuun yoom deebitee nyaachuu akka dandeessu mirkaneeffachuu dadhabdee jirta ta'a. Waan barbaadde mana keessatti yookiin alattis akka hin hojjenneef waan kiyyootti galte sitti fakkaachuu danda'a. Daqiiqaa tokkoof miirri gaariin sitti dhaga'amuu mala. Sana booda sagalee, foolii fi wanti argitu dhiphina sana sitti deebisuu danda'a. Bir'annaa guddaa keessa jirta. Boqonnaa dhabdee sagalee xiqqoodhaan hirriba keessaa dammaqxa. Yookaan abjuu halkaniitu si dammaqsa. Dhukkubbii fi yaaddoon sitti dhaga'ama, boqochuu hin dandeessu. Guyyaa dhufee darbu keessa darbuu yaaddofta. Egereen kee sodaachisaadha. Yookaan faallaa kanaa miira dhabuun dhiphina keen yeroo wal'aansoo qabdu homaa sitti dhaga'amuu dhiisuu mala. Garuu dhiphina waliin wal'aansoo qabuu barachuun nama hundaaf adda adda. Miira sana maaltu akkasitti fidu? Akkasumas miira sana keessaa ba'uuf maal akka si gargaaru adda baasuuf yaali. Namoota tokko tokko sagaleen jeequmsaa gargaaruu danda'a. Seenaa dubbisi. Seenicha dubbadhu. Hojii manaatiin qo'ommadhu. Fiigi. Qaama keessoo sochoosuun miirri gaariin akkasitti dhaga'amu si gargaaruu danda'a. Namoonni garii kadhannaan isaan gargaaruu mala. Kaaniif ammoo kadhannaan akkasumaan bakka tokko taa'uun egeree abdii qabu tilmaamuudha. Of tasgabbeessuuf naannoo amma jirtutti wantoota argitu, foolii fuutuu fi wantoota dhaga'uu dandeessu irratti xiyyeeffadhu. Bakka amma jirtu ga'uuf hammam cimaa akka taate yaadadhu. Fuuldura keefis humna kana fayyadamuu ni dandeessa. Akkuma jalqaba kara funyaan keenyaa suuta hafuura fudhachuun deebisnee karaa afaan keenyaa baafachuun eegalle, ammas akkasuma goonu.